Amiti sabakhe sabo oromo ifama gafat dunjen ana duralle hamze khamite garte nama ittifidatte san ifama gafat dunjen gafan ifama gode fi garte wandira domna mullatte dayche kenya gurban dunten undoide jalate undoide nama gosise miti gafati yadumatte oromo balleshite gafat do churi dandiyan akkasuma jenanis hamze dura jeber ana miti oromo ro tumte gafat do khajawla la ture akkasuma enen sadifu garte gurbate hayse dubbi hayye sani akkasumatti garte dubbi garte agan ita hana kaban irras kabarachuu dorkan anis biradime debi anis video wara burta injiru garte mujumasan kabani ishiidhan barbaadani yaabe shi mullatte gammachuuti yayye garte waan qoddaddo akkuma nafaan injoo kana garaa kiyya keessa akkasuma rabbiitu harka maaliifi dawwalee isaan lameen keessa tokko dawwalanii aboo wanni irratti tumamtees wannummaan gartee ganama manaan ubaasees dubbiin teenya ni beeyta waan manaan ubaase waan ulee fideen ni beeyta garuu rabbiin haadha dubbii mul'ise haadha ilmaan kiyyaa mul'ise qooda afaaniiti imaanaan qooti inni noo gartee rabshaa keessa jiru tanaan laafillee yoo dadhabe hundi ammaa naan hin jiin. Assalaamu alaikum akkami hordoftoota keenya qabdanii fayyaadha jirtu as geenye gaa akka rabbiitiin wajjin gartee dubbiis gaa gottu asiin gahee jirra. Arra hamdufne mana hamze jirra hamze kana garte odoo garte dubbi ara ke jala fidu garte ishon irran fanne obrezi kanyeen khumate jira kamale khoni san garte ufe garte laanu daf dirqama kanyeen waan taaneef ana fi ayfille mana sa jirra maantana obrezi kanyeen khomi guddaa sirra qabaa yitu jira nutis garte ga waan deemi waan birati miti imma garte ga garte wulantaana ma garte namni fuudhe garte ittiin garte khara birati fi usan qabuudhaaf khanaas garte dobre jirru guyyoota tokko waan qadi qata garte irraa hafne khanaaf ga arraga obrezi kanyeen khomi ni ro deefasisan garte khomi san firraa buusu isa irraa akkasitti khomi hamzeenis ono wayyaa jira akka durii miti maantana wayyaa ofiyye booni akkanola دوما على برادر بخامدان garte waan ni khot injinif waan kana heetti mucaan kun mucaa garte waa hedduu sismiidhe deebee jaartii namaa fuudhee ammallee manguddoon waan isin jetti hanga mucaan kun dubbiin isaa dubbii guddoodha garte waan as keessa miidhame namoota as keessa miidhamaa dhufe takka takkatti tiibsinaan ana madruu naa galte kan jetterra duruu naa galte kamin naa galte beekta akka jennaan dubbiin isin dhaytaniif ni fitannaaf dhaytanii miti dubbiin osoo deemtu seentu manguddichi maantana manguddichi karaa kiyarra deebise dubbii isin afaanii baatee beeka mucaan dubbiin duraa jira walumtu malee fayyadusaan akkan galle keessa isin himee jira garuu isin hin galle isin dubbiin tiyyan gallo osoo tiyyan finne tanama seenuu hin danda'u jechuudha manguddichi kan isin dirqama sanii fi barbaadameen laa sanii miti dirqama ni beektaa nama kana wallaanuu jirtanii jennu gaafa dura wallaanuu jirra isinumaa hin beekne haala samii wallaanti inni dubbii raqabaa waa duraanuu amma gabaabsi dirqama isaaf fidaa jeemu laa ifif nageessuu feetan akka laal manguddichaatu gartee maal jenninis hogguun dubbii adda baasee fi as keessa miidhaa maaltu ta'e jeequu lama tanis gaafa dhufu na deebise isaa iyyaa jeemu isin na fuudhu dhufe dhageeffadhu takkaa fi lama gartee dubbii takkaa fi lamatti hogguu adda baasee keessa ifeef namoota miidhaman kana dura wallaannaa isa sanis nuu fidaa jee ani wallaaname amma yaaminsi kuni isaan na yaame boo isin na fuudhu fedhe isaa siyaame isaan na yaamemi isin na fuudhu fedhe akkamitti fuudhu fedhe nuti silaasi fuudhuu baanne mahimeeqa manguddoo yaaminni bar manguddoo abbaan hin dubbatu garuu dubbii tan anaa dubbata garuu manguddoon kiyya maal taatee hooti maal taatee hooti laal dhaabbaddaa miidhamu laal ijji gaara kana dubbachuu maachina garte tamu ta'an akkana libliif keessaa warra jette Oromoon ani waa hedduun osoo isin dubbatiin gartee haasawaa keessan irraa waa hedduun bareen gurbaatu yaamaa jee malee manguddichi nama beeku manguddoo jechuun ija keessaa qabdi ija keessaatiin waa arge isin ammaan tana isaatu dirqama fidaa jee malee na fuudhuufillee kaan ijaartiin teessan mul'atte maa na fuutan silaamu laa hamzee ammallee gartee akka keessan hin ta'u akka keessanis hin ta'u isiin san galuudhaaf dhimma kiyya gaafin dubbatama beektaa isiin san yoo galtee arabaatiif afaan itti gaafadhuun qaba akka kalee jaalalaan wajjii jiraachaa turreetti arrallee gartee jaalalaan bira dhaqeetumaan dhiiga kiyya qabadhee waan kana gooteef naa gaafata ifiifis gaafachuu ni danda'a isin naa gaafadhaa isin hin ta'u manguddichi garuu silaa ammaa'uu na bira dhuftanii turuu kanaaf taa'uu kanaaf aadaa Oromoo deemna akka aadaa Oromoo takka kan jirtan amma kayitii as teessinoo hojii lallabina niin dhufan mallee
هذا من حاجات تيمين أما تروح زون تيمين فوت جيب يا خوته ركون تندفته نافسي ولا برا إيشي يا مي تينين قرتي إيشي مريض دفاتي ها ديما مقدو برد ديبيا وارس إندو بدل لكم بيتن بيجتنا كاي ستي هاسيدا قدودا هاسيدا توي دودا نمو قرتي وامي دوبله وابل ليش بله تقوى تنجرو مقدو بيجتنا مقدو حميدا قربان اللي قرتي قربان نموابيه قربان نمشي ماذا خابرت ديبيا عرفات قرو دمخيجا بكذا على بومتو نافيسا سوتول قافته فيروز اللي وان نقوته سوتنا قافته ديجا كينا قافته خام ميزين مين دفان لا كاس فور ملندم لكن نين دفانجي سفور نين دفانجي خيبان بيا نين دفان لا نمني أتين كنا من ما ورد بيجرو خراخ نما ميت بيجرو خراخ نقرته هم تقرته أبدي أني نو سفور يجوران أفنى أيه أنا خبا أكادين تو سنفينه نوجين خات نوجين كي dirqama sigeeshina obbolee wotteessi cufamne adduraanis obboleessa keenya gaafa dhaamtees walumaani dheemsi keeti si jaalamne walumaan deemtu irra dhiiga keessi baaf namaarra Awwaamsi mana dubbisuu dandeessanii beekadhu dubbiin nu cufamu osoo hin ta'in dubbiin sirraan deemti. Namni dhiin irraa bu'e manguddoon hin hambiftu akka aadaa Oromootti. Eessas si hambifti. Gurbaan manguddoo ija keessaa qabdi bar gurbaan. Ija keessaa qabdee kan wanti manguddoo taateef maali? Gurbaan nama cimaa. Gurbaan keemman. Gurbaan akka nama cimaa ta'e naagalee jiramman. Akkasii gaa dubbii lafan keenya. Lamee walirra hin jirre malee. Si lafan keenya bara nammas suman dubbachuu jira. Asiis lafa kaa'uus hin danda'u. Dhiini kee bahuun narratti dirqama kaa'uun kiyya. Maal irratti mucaan dibama si gaafa. Awwaasa kan biraa osoo hin dhumin ukaasa. Ayyeen ukaasa. Beekaa qabda jiru. Jaalalli sin naa qabda nargee amma maaltu hin fidi. Amma waan dhufu. Ani hordoftoota kiyyaatti dhaammadhee hin jiraama. Dubbii sadii. Anamma isin ijoollee hordoftoota kiyya gaafa wanta gaafachuu dhiisu salaamtaa ni gaafadha garuu salaamtaa miidhagoo gaafachuu hin jiru. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kun jirtan hordoftoota keenya. Nagaa qabdanii kun hoogaa jiranii dubbachaa ture irra dhufan. Obbolee dhufan bakka gaa dalawutti jimmataa bakka rabbiin itti isin ga'e. Anilleen kun ofayya gaalamtullaa akkuma agartan akkanan keessa ture harka turtanii. Kun naannoo kun gaalamanii abdaddee gartee chaanala kiyyalle itti kannee viidiyoo ani ammaaf hin danda'u harkinis gartee viidiyoo qabeen waraabuu hin danda'u. Jeetiin itti fannee irra waraabii gartee haalaan keessa jiru ibsii fi jeenitti ture. Sanirraa gartee waan dalagee isaa beekaa. Ani garuu wanni isa qomadheetiin ture ammallee gartee isaan irra fayyadus numaan qomadha. Garuu taraa qomadduus baga rabbii gammachiise gammachuun isaa gammachuu teenyaa baga rabbiin jaartii ta'e sii mul'ise. Arra namni qomadhu arafaat zoon taane arafaat rakkataadha gartee rakkoo ho'isi jiruutu isa nullee gartee gubbaadha rakkoo nagee namni qomadhu kun hundeedha. Hundeedha gartee homiin irra qabuus. Omanaa dhooteetti. Baafadhu bilisa. Omanaa dhooteetti. Baafadhu. Dhiiga keenii baasaa jee gartee. Baafadhu eessa. Omanaa dhooteetti ture. Sahii. Akkama guyyaa nagee isin irraa baatee gartee dabaallee naa fuudhanii deebi'ee gartuu gara mucaa qabniyyaanii na bira deeman. Mucaan kun jechuudha qabame. Nurra dawwalanii niin dhagayyaa halkan sana rafaatiin arorkee guyyaa lammaffaa dhaqee hangaa gammachuun hin dhagagartee harkuma tokkicha na laafa kanaaniin gartee kunillee na hojjumame hukuumarra jira. Kanumaniin kafaradhayee hin dhaqee irraa na dhorkan seen akka qobanaa dhootanii irraa na dhorke. Tanallee dubbachaan oolu gartee ammallee gaaf tokko namni wal arguun oolu fuulli nama baasaa booda irraa hin kafaradhaan tiyyaa. Garuu arafaa ta'e baga rabbiin gammachiisee gartii jaartii isaa rabbiin mul'isee fi sababni dubbii tanaatii jaartiin isaa baga rabbiin mul'ise. Isa garuu wanni komii irra qabummaa isaan hundarrallee nama jaalatu beeka namatti aaraa. Gartee nama gartee boolla hamtuu waliin seenee nuti arra maaltu isaan fidi? Sababa maaltu isaan fidi? Gartee eegachidha. Humna naarsuun qabu. Jettee. Jettee. Hin dhumtu silaa eegaruu isin maafin. Galatoonni laal dubbii dhugaadhaa karaa sirriidha. Nama jaalatanitti aaranii laal hamsee keenya dubbiin teenya gartee dhugaadhaa mucaasanis gartee oduu gartee silaa siifillee gartee haduunne siifillee gumaa kee baafne gartee jennee quma sidhaachusaniif yoo jalaa hafne ilaa deemnee mucaasan qabachu ni beektaa jechuudha. Deemnee qabnee ilaa deemnee jaartii arabee isa mana meeqa barbaannee gartee yoo aniin kun gartee karatti. Ana jaartii arabiin barbaadina hin jedhe. Eebbannaa galee. Maal laan jibbee Mas'uula sammuu naa dhuguu galee akka sammuu mas'uula nu ta'e ni beektaa amman guddoodha jettu ni beektaa wayii siif galaa. Olii gad deemu kanatti tartiiba kana gaa namni kun kophaadha fi inni akka ka'ii sorgaa dhugaa ati dhukkuba lubbuu si lubbuudha. Aarutti. Abbaa beete si lubbuudha. Dullatti guyyaa arafeen bira nageessan seerraa gartee la shokkoo jirti.
harki naaf hayyee farraayillee hiike ammoo amma meedhii isaa kana hunda amma ishii maali beektaa fayyaa mul'atte laal kanallee gartee wanni inni firra kaa'u waan firra illee ni fuudha gartee eegaan illee firra kaa'ee firra hin baafne Anis gurgurta. waan wantee madaan gartee na jiitee jirte waan na solloite jechuun bira dhiise malee akka tasaa yeroo ciise yoon fi waan irra qubatan gartee qilleensa faadha jecha yoon gabbee ifkuman qabu yeroon takka takka qabatti utaalee utaa sirrisa. saniifuu gartee amma maalirra geessaniiti maalirraan dhufuu dandeessa. Amma hawaan irra geenye gartee Galchitanii jaartii galchine gulanta waa'ee gulantaa fi galchine laa mana jirti. laa mana jirtu manni ma jirtu mana gartee ishii agarran akkanneeti mana gartee numaaf miidiyaa jirti akka hanga gartee dubbii ijoollee Haabin maa miidiyaan kun. beektu salmaa miidiyaa Ana harkaa warra isin deeggarta viidiyoo hojii waraabaa. Bullo agartee tokko bakka hamootichaa guddaa hamootichaa keessaa guddaa sani keessaa guddaa tokko jiru manguddoo jenni viidiyoo Haa manguddoon guddinaa fi miti manguddoon gartee mucaa kana gadhiisuun duratti dhageeffadhuga mucaa kana gadhiisuun aboota eenyee dubbii wal nyaachaa oolu. Anamma tiyya fillee gartee koomeentii jedhee isin rakkaase jaalatee isiniif dhiigaan irraa bu'e yaal teenyee gartee amma duraawoo haala irra jirra. Gartee teenyee dubbata akka teenyee dubbachaa oolu amma leen viidiyoo waraabuudhaaf maaliif inni sakkanne si dhukkuba dhukkuba jiran dubbii guddachaa oolu namni waan takkaan gabboo qaba. Gartee amma isiin nu mul'attee miree nuti waan takkaan gabbaane beekadhu isiin nama kabajamaa nama geessu isiin waa'ee xiyyaa dura dhimma hamzee jeetinan duratti si anamma butee dhimma xiyyaa si boodaan eeggadha akkamiyyoo la dhimma xiyya dhimma xiyya si boodaan eeggadha. ati kun nama dhiinni irraa bu'e obboleessa haa ta'u dhiinni maaliif bu'e dhiinni isii jecha bu'e bari isii jecha bu'e miti Hayyee. isii harka keenyatti deeffachuu feetamoo akkam feetameeti isiin bara harka keenya jirti armas arras boro filannoon teeti maboo eegasii mul'atte filannoon teeti hiituus galfattuus karaa deemtus hin qabdu gurbaan nama tana duras wal beeynu beekadhu amma nuti injifatamuun keenya gurbaan nuus tume isii fudhachuun injifatamne beeka injifatamne isa fudhata bara gurbaan ceebbaa buufatee bara baasi naas dhahee jechuudha isiis hin fudhanne mul'attee miti nis injifannee dhiiga keenyallee baafannee jechuudha garuu Akkasi. waan hafe abbaa jala fiiggatan jala fiiggata dhimma kana seennee miti ammallee gartee ani dallee isin bira hin dhufu jeetin ture narratti waltanii gaafa amma duraan yaamtee ammallee telefoonaan kottu naan jettu akkamittiin dhufa akkamittiin fuula isii turu ta'a isiin nama natti erge bar fuula sii dura akka teenyu isiin tunaadha ilmaan keenyaati miti bar hamzee dhiiga keetiiti irra bu'e san gubbaan immoo namni isii sossobee yookaan immoo karan taanatti naqu kun qabamee jira ceephoo buufatee jiraan oromoo tiyya saba kiyya guutuu dhiifaman gaafadha jee hamzeen hanqa dhufee ijatee isan dura taa'ee fuula keessan dura taa'ee manguddoo jirtu tanarratti haasawa jiru kana gootanii hin ta'u jenneen nutillee inni leen akkam jee si shakkeeti hamzeen gartee na dhiisuun ta'u namaan akka nama meeqaa miidhe illee dhiisu waan nama akka nama meeqaa miidhe hanqa hamzeen irraa qabduu jee manguddichaa illee wanni inni na isan dhiifnee ban viidiyoo wal gaddee isin gadhiiftan haala kamirratti dhiiga keessiif baafnaan hangittan ani akka namni nabaasu illee fadhu isin mul'atte haala kamitti ol kee dhiifama si gaafachuu dandee dhaggeeffadhu Maali dhaggeeffadhu dhiifama inni na gaafate san akkamiin jedhin deebisee beektaa anaa san dhiifama ol kee si gaafachuun san maal irratti akka si gaafate mariin teessan maali mucaan kun isin bira ture isin lameeni yoo dhoysuu feetanis dhugaa rabbii taasiftu himaati ani fayyumsa akkumaan ganama si jala beetti lammallee si jala deeme hangaan isii mana galchuutti danda'e. sirrii jirta dhageeffadhu tiriis laalamma beekta rakkoo sana keessa manguddoodhaaf waan haala ta'e keessatti manguddoodha beektaa waan jechoota gartee haalota haa dhufe kana keessatti haa dhufe guutuu ibseef hin jira manguddichaa akkanatti ibseef haalli akkamitti as keessa waan hin Guddicha kana amantii irraa ni qabdeen. amantii dhibbaa dhibbatti irraa qabne Ammas ta'uu ni qabna irraa qabna Tanii na bira taa'uu aboonni qabna dhibbaa irra sadii dhibbaa Na irraa bira taa'uu qabna waan isin duubaa dalagamaa jiru ni beeytanii. wanni nu duraa dalagamu bari nama wal beeynu beekanu namni kun Wal beeytan turu. manguddichi Bikkee isin jirtu tun. manguddichi Wal sadiimi beeytanii miti. Meera hin jirjirina. Wal beeytanii miti. Eega namni kun nama amanamaa isin biratti. Ishiin tun ichi jirti. Maaliif eegaa amantummaa isaatiin dawwalee aboo jaartiin tana bira jirtiiti. Harkaan laatinaa waan balleessinaa ganta keessan fiiginaa bilaash maan jiin. san isii duuba hunde isiin beekadhu isa duubaa mana isaa dhufte isaa inni dalagarraa itti dhufe dalagarraa itti Amma galle haala yaatan kanaan gartee isin lameen qoftiin bu'aa takka buuftan jee numa yaadun. Atilleen gartee abbaan dhimmaati. Abbaan dhimmaa ifiif hin dubbatu. Waan namni dubbatu taa'ee eeggata. Amma hundeenis
kana kaisa to ba sa on gurus takan kabu andi ga higa mat di sati gabe shin gal di ga higa garte vivid ni babada isin len ni babta wa mena raba sa wani sin jo haya isini kuni atile na bari ma denne ati munguddo le genne munguddo biran demti mal to munguddo jebra so fere enyu biran di batan sila ala nelo ne ga la ma lalta akuma na do waldati akuma mana mu ruftan tana telefonan arafat Muhammad garte amse domte dini sirrawe wonni sirrawe feiruzada feiruza mullatte munguddo keessa jirra munguddo keessa takhaun tanu munguddo biran kabu suma fi hunden kaba arralle garte dini lamma falle sirrabu hotuma nanji sa manguddicha gaba dugan ni lala yedin du wan dar